بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمو في جالتمو كبجمتو في جالتمتو كان فيديو كان دعوة هاجرتن فيديو كان يكون يو سنتول شير في لاكي قولون حواس بالأبرة كوتايسي علمني ما كن كرالي الداداتين حوين علمنا ما كن جالتو بايدا غرين نما قبينيا إساتين جرو إسا غوتو خيري جراكاتيت ويا غرتي آخرات سامل كوربات غرين نما جرو إساتنا غوتو إدوان كسارا كسد برسيتي هونكي akka rabbiin gartee isa hongeessu barbaada. Ilmi namaa kun garuu iddoowwan jiru keessatti waan gartee hawaa lubbuun isaadhaa isatti agarsiifte san jala deemeet kan khayrii carraaqatus kan khasaaraa carraaqatulleen akka rabbi gartee haala isaa mijeessatti jirata. Mee ati eessa warra gartee khayrii facaafatu san keessa jirta moo naafi ati eessa jirra? Guyyaa guyyaadhaan khayrii facaafachaa jirra moo hamtuudha dalagataa jirra? Khayrii dalaganneeti hawaasa islaamaa fayyadaa jirramoo lubbuu teenya tanaaf guyyaa yoomul qiyaamaadha sawaanti milkoonnu dalagaa jirramoo hawaasa tokko diinee yookaan immoo summii hawaasa keessa facaafnee yookaan immoo karaalee adda addaatiin hawaasa burjaasisnee jaarmiyaa tokko utubaa isaadha jalaa diigaati hawaasa tokko gartee hamilee isaa dhoonnee akka inni khayriin dalagne godhaa jirramoo moo gartee siyaasaa fi iddoo politikaalee adda addaa jala oliiga gorreetii jiruu teenya qisaasaa jirramoo eessa jiranaa fi ati mee of haa gaafannu ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam akkaataa ilmi namaa kun itti jiraatan hayata isaa guutuu karaalee lafa nuu kaanii jiran karaalee gartee jallinarraa karaalee diriiraatti nu qajeelchan lafa nuu kaanii jiran ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam akka itti gartee beekumsa horanullee lafa nuu kaanii jiran ilmi akka itti baranullee lafa nuu kaanii jiran karaalee itti khayrii carraaqatanillee lafa nuu kaanii jiran ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam ergama rabbi addunyaa tana irratti akkaataa jiruuf jireenya ilma namaa kamu tooftaa ilmi namaa kun ittiin jiraatu haram irraa fagaatee halaal akka dalagatu halal nyaatee haram akka dagatu rabbiin gartee ergama rabbi karaalee lafa nuu kaanii jiran mee naafi ati eessa keessa jirra halal nyaannee haram dhugaa jirra halal nyaannet halal dhugaa jirramoo haram nyaannetti haram dhugaa jirramoo naafi ati mee maal keessa jirra iddoo khayrii keessatti khayrii carraaqanneeti bu'aa buusaa jirramoo maal irra jirra naafi ati kabajamtoota jaalatamtoota kun deebisaan isinoo irra jira an akka mataa kiyyatti fatanaa guddaa keessa jira fatanaan an akka keessa jiru kana keessa yoo jiraattan naafi atillee rabbiin gartee jira rahmataatiin nu alaalu tawbaa gama rabbii deebinee rabbii keenya kadhatu malee furmaanni biraa hin jiru kabajamoo fi jaalatamoo obboleewwan kiyya daawwattoonni viidiyoo kana ergama rabbii sallallahu alaihi wasallam zabana gartee zabana tokko dhufaa je ummata kiyyarraa zabana gartee waa shan jaalatanii waa shan irraanfatan zabana gartee addunyaa jaalatanii akhiraa irraanfatantu dhufaa je ergama rabbii zabana gartee addunyaa jaalatanii akhiraa irraanfatantu dhufaa je ergama rabbii sallallahu alaihi wasallam zabana ammallee gartee qabeenya jaalatanii zabana qabeenya jaalatanii qormaata irraanfatantu dhufaa je ergama rabbii sallallahu alaihi wasallam zabana gartee ammallee uumama jaalatanii uumaa isaa irraanfatantu dhufaa ilmi namaa kun gartee uumama bareedaa kana ni jaalata garuu gartee uumaa isaadhaan irraanfataa je ergama rabbii sallallahu alaihi wasallam ammallee zabana gartee gamoo jaalatanii qabrii irraanfatantu dhufaa je ergama rabbii subhanallah zaban gamoo babbareedaa kana jaalatanii manneen babbareedaa kana jaalatanii manneen gartee faaya iddoon bashannanaa bira jirtu bishaannan gartee keessa guyyaa keessa taphachaa ooltee galtu iddoowwan akkanaa kana jaalatanii garuu immoo qabrii ni irraanfatanii ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam dilii jaalatanii tawbaa irraanfatanii dilii dalaguu ni jaalatanii monkaraata ni jaalatanii zinaa dalaguu ni jaalatanii muuziqaa ni jaalatanii konsertii adda addaa ni jaalatanii iddoo gartee khamrii adda addaa dhuguu ni jaalatanii garuu gartee tawbatanii tawbaa gama rabbii deebi'uu ni irraanfatanii ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam subhanallah rabbiin gartee warra kanaan taasin rabbiin gartee warra gartee dilii dalagee dilii keessatti gartee osoo hin tawbanne yeroon isaa gubatu rabbiin on taasisini ergama rabbii sallallahu alaihi wasallam duniyaa jaalatanii akhiraa irraanfatanii je ilmi namaa kun duniyaa jaalatanii akhiraa irraanfatanii duniyaa tana irratti gartee umrii dheertuu jiraatu ni jaalata duniyaa tana irratti gartee iddoo bashannanaa adda addaa biyyoota adda addaa daawwatu ni jaalatanii duniyaa kana irratti gartee akka jiru gaarii ilmi namni tokko gartee isaa ol akka jiraatu hin fedhu garuu immoo akhiraa addunyaa tana irratti hin waaru umriin tiyya gartee yoo akkam dheeratte amata 100 bira hin kuttu booddeen kiyya gartee akhiraa deemuun kiyya gartee ganda daaru salaam deemuun kiyya hafa hin qabdu qabrii ziyaaruun kiyya hafa hin qabdu ni irraanfataa ilmi namaa kun guyyaa gartee yaa leeytanii san ni irraanfataa guyyaa qiyaama san gartee ni irraanfataa je ilmi namaa guyyaa gartee khaafamaa san ni irraanfataa ilmi namaa kun
duniyaa tan irratti gartee waan jiru gaarii jiraatu isatti fakkaatti ilmi namaa. Uumama ni jaalatanii ergama rabbii. Uumama ni jaalatanii mukkeewwan babbareedaa kana ni jaalatanii. Amaazonii wata gartee addunyaa tana irra bishaanan babbareeda galaana gartee mukkeen kana keessa akkatti maramee gamana goree gamanaan ba'u kana ni jaalatanii iddoowwan akkana kana daawwachuu ni jaalatanii lafaa fi gartee lafa taa'aa gartee magariisa kana ni jaalatanii gaarreewwan babbareedaa mukkeen gartee haguugame kana ni jaalatanii kana gartee ijaan daawwachuu ni jaalatanii garuu gartee uumaa isaadhaan irraanfatanii biyyi tun haalan bareeddi biyyi tun gartee turistummaadhaaf ni taati biyyi tun gartee mukkeen babbareedaa qabdi mukti biyyi tun gartee qilleensa bareedaa qabdi biyya tana gartee daawwachuun ishiidhaan namatti tola ja'anii jaalatanii garuu immoo uumaa isaa gaara kana eenyutu uume mukkeen akkatti bareeche albuudan akkatti bareeche bareedina faaya gartee bineensota adda addaa keessatti uume naannoo tana gartee faaya naannoo tana jiru kana guutuu eenyutu uume lafa bareedaa diriiraa kana kan mukkeen hin bareede kan bishaaniin haguugame kana eenyutu uume lafa tana uumee samii itti gombisee urjiiwwaniin halkan kan akka inni bareedu kan taayise uumaa isaadha ni irraanfatanii jira ilmi namaa waan munaafisa keessa jiru beekamaadha. Addunyaa tana irra deemu ni jaalanna bar. Addunyaa tana irra deemu iddoowwan bashannana adda addaa deemu lafa bishaanii dheedhee gartee garba daakuu achi gubbaa gartee bashannanuu ni jaalanna. Garuu immoo Rabbiin gartee ni'imaa nutti oole kana isaaf galata galchuu isaaf gartee toobaa gama isaa deebi'uu hagam takkanaa fi'ati. Dilii irraa fagaanne, dilii dalaguu dhiifne, dilii gartee toobachuu dhiifne hagam takkanaa fi'ati. Gama gartee rabbii keenyaa deebine, gama rabbii keenyaa as deebine, rabbii keenyaaf galata galchaa jirra. Ni'imaa inni nutti oole kana, tola inni nutti oole kanaaf hagam gartee rabbii keenyaaf galata galchaa jirra. Jennee yoo of gaafanne anis atis bakka jiru walumaan beennaa jechuudha. Ilmi namaa kun jedhe qabeenya ni jaalatanii jedhe. Ilmi namaa kun qabeenya ni jaalatanii. Garuu immoo fatanaa qormaata qabeenya kanaa ni irraanfatanii. Subhaanallah. Har'anaa fi ati fooqii ijaaruu jaalanna. Makiinaa bituu jaalanna. Addunyaa tana irratti gartee qabeenya horannee baankiiwwan adda addaa keessatti jiruun teenya gartee akka jiruu ilma namaatti ol tahuu jaalanna. Qabeenya kana halaalin finne moo haraamin finne moo maalin finne haqa namaatu keessa jira moo haqa kiyya qofa jennee uf gaafatu akkasuma qormaatan na duuba jira jennee uf gaafatu ni irraanfanna. Rabbiin qabeenya keenya kanarraa gartee nu qormaata. Fayyaa nuu kanne tanarraa nu qormaata. Maallaqa baankii kanarraa nu qormaata. Akkasuma immoo fooqii takkarraa lamatti ijaaruu feena, sadiirraa afuritti ijaaruu feena, makiina takkarraa lama bituu feena, baajaa yoo binne baajaa lama godhuu feena, mana yoo ijaarre mana kana heddummeessuu feena, naggaadee yoo taate immoo naggaadee tokkorraa gama kaanitti dabruu feena. Maallaqa qarshii kuma yoo baankii kaanne maallaqa kana hanga inni gartee kuma 100 miliyoonatti siiqu feena. Garuu Rabbiin maallaqa kanarraa nu qormaata. Guyyaa yoo mulqiyaamaa san gartee miizaanni achi kaamee takka takka mazzanamaa. Wanni nu daleenne kana gartee miizaana hortu malee guyyaa mulqiyaamaadhaa san qormaanni isaadhaa hamaadhaa ni irraanfanna. Kheyrii keessatti qooda irraa fudhantaa jirramu. Masgida Rabbiitiin ijaaraa jirramu. Miskiina gargaaraa jirramu. Yatiima gargaaraa jirramu. Warroota gartee gammoojjii Baalee keessatti beelan dhumaa jiran kana gargaaraa jirramu. Warroota naannoo Booranaa keessatti gartee hongeen itti buute kana gargaaraa jirramu. Miskiina ganda keenya keessa jiru hawaan nyaatu hin qabne, hawaan dhuguu hin qabne, hawaan uffatu hin qabne, kan mana keessa galu hin qabne isa kana gargaaraa jirramu. Maal godhaa jirra qabeenya keenya kanaan? Riyaala kiisha kaayyatti kana, maallaqa baankii kaayyatti kana guyyaa yoomul qiyaama takka takkaan lakkoottee maal irraa baafte? Rabbiif jecha maal goote? Masgida ittiin ijaarte moo miskiina ittiin gargaarte moo yatiima ittiin gargaarte moo mana Rabbii ittiin ijaarte moo mana Rabbii ittiin dhafte moo quraana Rabbii ittiin bitte moo bishaan boolla miskiina bishaan baaftee nama obaaste moo wanni kheyriin ati gartee carraaqqatte kheyriin ati qabeenya kee kanarraa carraaqqatte guyyaa yoomul qiyaama san qormaatan na duuba jira. Ilmi namaa kun irraanfataa jalqaba Rabbi sallallahu alaihi wasallam nama gartee qormaata isaa irraanfatu Rabbi nun taasisini nama guyyaa yoomul qiyaama san qabeenya qabnurraa ni qormaatamnaa beekee qar'aan tan addunyaa tan irratti dalagatu Rabbi nu haa taasisu Rabbiin gartee qabeenya nu kanne
qabeenyi nu kanne fayyaa nu kanne fayyaa keenya kanaan nama khairii carraaqatu rabbi nu haa taasisu fayyaa keenya kanaan nama gartee hamtuu dalaguu miti nama toltuu dalagu nama arraba ofiitiin khairii facaafatu nama arraba ofiitiin gartee toltuu dalagu nama arraba ofiitiin gartee jiruu gaarii nama namaa fi nama jirtu gartee hammeenya oofuu miti nama arraba ofiitiin waan gaarii dubbatu nama arraba ofiitiin waan gaarii dubbatee waan gaarii haasawee waan gaarii gartee jireenya isaa guutuu keessatti dabarsu rabbi nu haa taasisu fayyaa rabbiin nu kanne fayyaa isaa tanan nama rabbii gartee galata gartee waan rabbiin gartee isaaf karaa taasisarratti jiraatu nama rabbiin gartee waan irraa dhoowwu rabbi nu haa taasisu ergama rabbii sallallahu alaihi wasallam ammallee ilmi namaa kun gamoo ni jaalatanii je ilmi namaa kun gamoo ni jaalatanii fooqii darajaadhaan jaalatanii garuu immoo qabrii ni irraanfatanii subhanallah mana gartee biillaa ijaaruu ni feena biilla adda addaa ijaaruu ni feena garuu immoo biillaa kana arra anaa keessa galamoo nama biraatu keessa gala qabeenya ni jaalanna qabeenya keenya kana immoo anaatu nyaataa miti nama biraatu nyaataa dukkana qabriidhaatu nu eeggataa ilmi namaa kun irraanfata fooqii takka irraa lama ijaaruu malee takka horii kiyya gartee baankii keessa taa'ee wal haadhaluu malee ar'aan tana manan ijaare boru mana biraatiin ijaara jee hawaa jiruu duniyaadha tana jala gartee fiiguu malee dukkana qabriidhaa ar'am du'amoo boruun du'amoo waggaa dhufuun du'amoo waggaa itti aanumoo umrii tantee guyyaa itti duutu sa'aatii itti duutu daqiiqa itti duutu hin beektu jechuudha ilmi namaa kun gamoo ni jaalatanii garuu qabrii ni irraanfatanii dukkana isa eeydu san ni irraanfatanii fitinaa gartee yoomul qiyaamaa san ni irraanfatanii gaafii nakiirii fi munkan ni irraanfatanii garuu duniyaa tana gartee hamma lubbuu isaanii caalaa jaalatanii fooqii hamma lubbuu isaanii caalaa jaalatanii qabeenya hamma lubbuu isaanii caalaa jaalatanii makiina bituu jaalatanii baajaaj adda addaa lafa sana bobbaasuu qilleensa horanii gartee qilleensa addunyaa tanarra gartee balali'uu jaalatanii garuu immoo dukkana qabriidhaa qabrii santuna eeggataanii irraanfatanii ergama rabbii sallallahu alaihi wasallam akkasuma gartee ergama rabbii sallallahu alaihi wasallam ilmi namaa kuni dilii dalaguu ni jaalatanii subhanallah ilmi namaa kun dilii dalaguu ni jaalatanii garuu immoo toobaa gama rabbii deebi'uu ni irraanfatanii nama hamatuu ni jaalatanii zinaa dalaguu ni jaalatanii muuziqaa dhaggeeffachuu ni jaalatanii monqoraata adda addaa itti keessaa qooda fudhachuu ni jaalatanii konsertii adda addaa qopheessanii irraa shubbisuu ni jaalatanii farshoo dhuguu ni jaalatanii waan gartee dilii taate hunda dalaguu ni jaalatanii garuu immoo as deebi'anii yaa rabbii kiyya nan dogongore dhiifama naa godhi lamuu ittiin deebi'u ja'anii rabbii ofii toobaa gama isaa deebi'uu ni irraanfatanii ergama rabbii sallallahu alaihi wasallam yaa rabbii keenya nama gartee dilii dalagee toobaa gama rabbii deebi'uu irraanfatu rabbiin taasisin rabbiin gartee karaa diliidha rabbiin nutti haa ajeessu iddoo gartee konsertii qopheessanii muuziqaa qopheessanii keessaa shubbisaa oolu gartee rabbiin nuun haa didu nama gartee nama hamatuu rabbiin nuun haa didu namaa fi nama jirtuu gartee hamii oofuu rabbiin nuun haa didu dhaaba gartee jaaramaa islaamaa tokko diiganii gartee dilii dalaguu rabbiin nuun haa didu iddoo gartee obboleessa gartee jidduu hammeenya oofuu rabbiin nuun haa didu nama gartee gaarii dalagee guyyaa borisaa milkaa rabbiin nuun haa taasisu nama gartee dilii xiqqoo dalage keessatti toobaa gama rabbii deebi'u rabbiin nuun haa taasisu nama rabbiin arraba isaadhaa gartee toobaadhaan faayee rabbiin nuun haa taasisu nama gartee yeroo hunda sa'aa 24 toobaan arraba isaatiin buune rabbiin nuun haa taasisu nama gartee dilii irraa fagaatee guyyaa borisaa milkaa rabbiin nuun haa taasisu obboleewwan kiyya kabajamoo fi jaalatamoo anis atis maal keessa jirra akkami jirra waan gartee ergama rabbii nu kana keessa zabana ergama rabbii keessa akeekaa jiru kana keessa naafi ati keessa jirra moo hin jirru ufaa gaafannu wala haa gaafannu zabana gartee qabeenya jaalatanii qormaata irraanfatan jee kana keessa jirra moo naafi ati qabeenya hagam takka jaalanna biyyarraa baanee biyya ambaa keessatti saree taanee jiraataa jirra sababni maali qabeenya barbaada subhanallah meelaal waan keessa jiru laal zabana gartee bashannana jala uumama ni jaalatanii uumaa isaanii irraanfatanii gaarreewwan adda addaa rabbiin faayee kana gartee dheenee iddoowwan gartee silaa seena qabee